ما دورك التابع إيه ستين قطعة وستين قطعة قربان جولة براند كيس في بيت يعني قربان والناس قربان يوم خسي جيستان تسيجيس نقطة الكونغو نوتيس جيسة قربان برسين جنة وبلا سقي جولة كبرات نوتيس جيسة نانجيسين عايزين خسين جيسة نانجيد وفيونا جلا هريتني نانجيس وما كيدو تلبدو هاي مقدسة في رافوري هاي مال رافوري بانك يلا رافوري من أنت تقدر Ijoollee moo'isaa جولتي يا بو جولتي ijoolleetii Keetii biraas geessaa. akkana kana jee Mahammad dhufee ol seene amma dura mucaan sun akkas godhee kanuma beektu sani amma dhufee numa siif jecha ulaa banaa hadiifne taate jechuudha nu dhiisee ulaa banaa siif jecha ati amma nu duuban dhufaa jirtaa miti دوام في دين فهموا دوام على تين كردو dhuguma kanuma سيف جاني ولا ما سيفيت مول مقدس numa وصار مخي جبل وانا في سنة تاغور بدو اخر فودي في جيسنا انجي قربان جولة براس جيسا سانين ان قربا غرتي هكا غرتي أمبي خُقانيتي سنين نارك باسه مي قربان نارك باسه أمبي خُقان سنين جيس سون هاي سون هاي جون عندي سين جاي سون عن جون سين نارك باسه مي infinne waan خلاص جاي سين alle fideef توفتانا قربان نارك بابتن قربان جولة يبرنا جيسو ده أمبي خُقان لكي جولة يبرنا سين جاي سان عنجي اسم مالك ندور كتاني قربان نارك بابتن asida Mahammad amma kana Mahammad akka duraanii ta'eedha kabrin takka tanaan deemu jiru naabida yamti kiti waan kiyyaas na askee isaan irraa facaatee naa kan askee isaa facaatee naa kan askee isaa buute ergaan takka tamsi jiru ijoollee xiyyan agarsiisuudha dhufe inni saboo namni kun nama bara ergamee jiru khalaas kaaga anaa gabbee barbaadaa kaaga khalaas narra si yaadeen dhufne waan kana akkam naa yaadeen dhufne soo namni kun akkami si yaade buleessa kiyya siiriidhaan achi ergamee waan kana siiriin takka tanaa himanu niin geessaa ijoollee bira siin geessa caalaa abshiir naan jee bar maaltu abshiir si boolutii bar suba geessana ijoollee ta'e jibbinee waan kana fakkeenyaaf si wallaannannee wallaansarra jirtaatiin kun amma tana fayyaana yaa qaba waan takka hin taane ijoollee xiyya biraan si geessa naan jee eeywa namichi fidee waan kana nutti yoonni godhe waa takka onni ilaaltan hin jiruuti tasi harka jirtuu naa kanneen maaliif fuuta maaltu siin geeta wanni tun sii ta'aa biti yoo akkaan ijoollee xiyyaa waliin agarree fi akkaan ijoollee xiyyaa waliin agarree fi gurbaan jalaa baaba jirte gurbaa siin geessa jiru gurbaa sodaachiftanii asitti uleedhaan baareessitanii gurbaan fi gurbaan ergaasi haala waan ergamee dhufe boonu ijoollee xiyya biraan si geessa waan nu dhaa keekii yaa bira si yaadee dhufne waan kana irratti otoo silaa si yaadee dhufe waan kana ati ani wala jiraasana mu akkamiti maamala kam salama fati so waan kana laa tooftaa akkana dhiisaa beekaatiin too akkaan gurbaan kun nuufuu barbaachisaa siifi miti tala bikka dalsiisan jirtu akkaan ijoollee xiyya bira hin geenye fi waliin agarree fi waan kana goota yaa caalaa keenya obboleessa kiyya namni waan akkasii si yaadu hin jiru nuti si yaadneeti malee waan akkanaa sitti hin yaadnu kun sitti yaadudha dhufe malee wanni inni si yaadee dhufe tokko hin jiru naa yaadee dhufe ijoollee xiyya nagarsiisuudhaaf waan kana odoo si yaadne sitti yaadne dhugaadha gurbaan kun siirii tanaa arrab durootti maaliif ta'e ilmaan keetiif ijaartee wanti si deebisan jiin sodaa kimiyaatiif gurbaan kun dhufee si barbaada dhufe eeywa waan kana si fidee si gaddaa ijoollee ta'e bira abshiir siin geessaa naan jee ijoollee ta'e bakka jirtu niin beekaa siin garsiisaa naan jee nagee qaban sammuu yaadachuu dhufe bara sakii gurbaan sammuu yaadachuu amma naa kan hin beeku naa kan nigaa waan kiyya naa kan namtichi fi fudhamee jira fi fuukaan isaa siiriidha namtichi naa kan ni jaafe namichi deemu sirriin jiru na garree akkam sirriin jire ta'u wanni inni deemu tuquun qabdu kanaa waan maanta maaliif akkamitti kana waan kiyyan bishaan darbiname waan kana nukkan akkam bishaan galaana darbitanii galaanti darbuuti makiinaatti jenne galaa gurgurattaniiti ammas akkasii miti warra dhiisaa gamaan akkanaatti itti deemame filima kana bakka beeku hayyatti bilbilaa yaa maamma haala geessu gaa'e maamma siifi yaama maamma siifi na rakkoon qabu amma bidaa kaamma beekaa baaftanii ol quba qabdaniitii fidaa maamma si yaadee dhufee miti waan namni siin juu dhagaye obboleessa kiyya akkamittiin dhagayaa sababa ijoollee xiyyaa ni jira mee kasi rukkubu taate illee nurraa faamuu baatte mee tokko ijoollee taatu nuuf kara wanni daanuu sababa jaalala ijoolleen beeytanii qab duba ni bee naawwan irraa faanga ijoollee ta'eetiin bar akkuma ijoollee xiyyaati sila akka ijoollee ta'eetii taate gurbaa bakka isaan jiran niin beekaa siin garsiisan anjoo akkamiin harkaa baafachiiftan gurbaa baareessitanii asitti ulee ergamee dhufe malee jaalaa keenya maaltu erga gurbaa waan akkasitti eeywa si
balleessu dhufe. Si balleessu Si nu harkaas baasu. Nam tokko namni siin Nu harkaas baraa jira. Si dammaru dhufe gurbaa narraa dhiisi waan Naakan ni gaasa naarraa fuudhi gaayyee hin beeku naarraa fuudhi. Kana ta'e kanas si bita Ijoollee xiyyan harka akka ijoollee xiyyan Tumba ijoollee si fitu jaalala nyamaa taasisa. Waan itti waan biyyaarraa fuudhee kalaas hin beeku. Kanas yaadee si ijoollee tamaa watti si deebisin. Laayaatee siin geessan Wayyaan. Abshii siin geessan hin jeemi. Bakka isaan jiran Kijibaaji. Laa ni kijiba. Waan kana beekame. Maal tole? Akka ati taatee fi waan kana hunda nuu quba malee haara. Sodaan dhufee sodaa lubbuu isaa baraaruuf bika kana dhufee ni. Eeywa maal Saayima isaa jaalatee akka bultii isaa ilmaan isaa deebisuuf himiti. Eeywa waan kana jibbansa ya dhiisnee jaalala nyaartee olli leenjiini mee waan asiin juullee narraa faame buleessa. Akkamittiin isin raafama gurbaa siin geessan an jeen agarsiisuudha dhufeen harkaa baaftani. Nuti si geessa ilmaan kee Nuti namni kun ergamee dhufe nama Barbaadumaan tufite gurbaa bakka jiran hin beeka ammaan si geessa jiru. inni kun gasa yoo jalallee hayyamnee siya nu harkaa baafate buleessa. Isii sanuu akka agarree akkaataa itti wannidha san hunda agarree jechuun jala deemnee isallee jala deemnee hoggaa nuti gabbaanee asitti waan ni Ee engatta makiina gurguratanii ammaas tana gurgurachuudhaaf rakkachuu jirtan isin. waan takka suuraan tuuru si binne malee. nuti waan sii godhu malee nama waas godhu Waliin haabitanii jirtu. Takkallee waliin haabitanii Dadhabbii jirtu. keenyaa fi kana hunda bara ammoo inni isarra laaluun jiru. Itti jiru. Ta'abu jiru kun fi dilli gartee nuti waa meeqa itti kafalu jiru kun itti mul'atu isaa. Ayyaama Maamadi Maal bilbila. sammuu hadootee haaree si haadoo. Maamadi rachiistanii baareessitanii asitti tumtanii ariitan gurbaan baarakee fiigaa kute. hin qabu maammati fi buu ergama biraatiin kan dhufu ta'e obboleessa fayya. Argama biraatiin isin dhufne isinii baareessee Namichi ari'e. kun dhufee asiin mee maa War agarsiisa. fuula keessan duratti isin geessu isaniin geessaati ijoollee isaati wajjin waliin garsiisa ammaa wal garsiisaa. Yoo jaalaa keenya hanga inni itti fiigee nu harkaa ba'e nagarree obboleessa fayya. Isa fiigee harkaa isinii ari'e. Kalaas hin beeku taabbii keenya dadhabinaa eenyallee quban qabu. Isintu ari'ee bara. Maal ariine jaalaa keenya Isintu ari'e gurbaa. Nan walii galtanii Kiyyaa barbalumaan suutati jala deemnee mana sanii fi wanni Maamad barbaadde taanaan maamad rakkoo hin qabu. Maamad nama si deebuu miti maamad. Maamad nama rakkoo biraa ammaa si geessan an jee isin garsiisan an jee maal barbaadde? Namuma ijoolleen biyya bakka jirtu beeku harka dheetiin hin deebitanii na jala loltanii ni rifachiistanii ariitan. Arraan tanaa haadha ittee irra dhiiftee malee ijoollee ta'e otoo barbaadde minzamaan barbaaddee galfattee obboleessa fayya. Arra garuu akkasa dhagaamu si goota. tun jirtu obboleessa fayyaa ati nurraa faami yoo qamataan sa'atiin kun wayyaadha wayyootee Khalaas dhiisa naafis hin fitina anaat deemee barbaaddata ijoollee xiyyaa. sababa maal barbaaddata obboleessa fayyaa Akkamitti barbaaddata ijoollee ta'e ani si Barbuu buleetti jedhee jirti Amata meeqa guutuu anumaaf barbaadutti hin jirtu. obboleettiin ta'e kuttuun bari obboleessa fayyaa nama simiiruu barbaadu miti nama fayyaa ta'e barbaadu. Fayyaa xiyyan barbaaddu silaa fayyaa xiyya barbaadde bakka ijoolleen xiyyi gurbaa himee bakka ijoolleen jirtu hime. Kaisi biraan geessaati ijoollee isaa fudhatu kaje. Kan nuraanis kana kamta Naakan yoo isa maal barbaadisa? waan kiyya naakan na. Isi waan barbaadu obboleessa fayyaa tan barbaadini. Naakan naan jee waan beeku niiti. Hin beeku naakan naan irra achi deema ammaan tana amma ati Taanaan mirgan ufanni ijoollee ta'e ijoollee barbaadde taanaan. barbaanneeti siibaaf na dura barbaade maaltu feesa gurbaan bakka jiran niin beekaatiin hin geessaa jeemi. Awwa jaalala nyaatumaan wayyaa nu ta'e. Ganaa deemtanii naa barbaaddanii gurbaa bakka ijoolleen jirtu sittiin hima irraan si geessaa jaalaan ukaas isin geessaa naan jiru. isaan nama mee bikasa si hageessu danda'u. Mee ati si geessu danda'a obboleessa fayyaa namichi kun ergama biraatiin dhufe malee. Namni osoo hin beekne waan hin beekne ni siin geessaa qayi namaan jaa. Maal beeku waan tokko bilisirraa waan beeku qabu ifiifuu. Mataan jijjiiramee deemu jira obboleessa fayyaa maal taate? Narra achi deema ammaan tana hin Sheetantitti beeku. mootee jirti isa. Salaam warahmatullahi. Maal silaafata? Maali boo bar caala gurbaan Mahammad Jaansun Ati isa jala haftee mee dubbii gahu. Haala tamtiin dawaan bidiyyee fi yaala. Kara fedhe aafu ariitanii mi. Dawaa fuudhii fi Maali ariine obboleessa kiyya waan takka waan sirraa ariine hin qabnu. dawaa fuudhii jenni kadhu kaara godhe baran. Dawaa fiddeeti amma. Dawaa fuudhii beekaa guddaa. Saaboo ati Mahammad akka ati gaggara Dawaa galtee. godhini maama qabne. Saaboo Mahammad miliyoona siiriidhaan ergite amma dura. Akkam ta'e? Hai akka inni ta'e ati nagarre maal ta'e seeta.
dhufee Nama aboo isaati waan kiyyaa waan biraa isaati amma daraaf yaa kana ni deeman. dhufee mucaan kan nu goraa jiru na gartooti. Dootu dura Isinii Haaree geessitee deebitee sin jechaa haareetti deebite buleessa fayya. Gaas deebiti. Bineensi itti fide maalti deebite? Ijoollee xiyya laaluu na dhoorkan boo ijoollee xiyya laaluu na dhoorkan. Boo ijoolleen si geesse jedhanii ramsi. Maammayyoo dhufee ijoollee biratti si geessa akkana kanaa jedhanii dhufee numaa warra taa'u jiru. Akkuma nuti ol seenne dhufee mucaan harka wanni. Akan dong yoo ni deeman. Aku kamal tadi memang. Waan kiyya naa kan dhufee waraqaa sana irra laallachaatiin bakka isaan jiran dhaqaa kalaas. Waraqaa kiyya irraa waraqaa sana naa kenna waraqaan irraa fuute narraa fuute. Dua apa sih berafura? Kata me dulu kata me. Eessatti hin gataa eessatti hin gataa gurbaan ijoollee biraan si geessi jedhee. Dia du febe tani gurba nasi gurba ne yo kasi gesu tadi sih gesu kata Kongo. Nuti si geessa gurbaa bira siin jenne obboleessa kiyya. Ijoollee kee biraatu nuti si geessa. Nan geessinaa isin akkasiin geessanaan jee dhufee una jala ariitanii na Boba geessanii. kee ta'u kana baduu. Tay ma dada dura fudi. Hai. Mal. Narraa fuudhi waan kiyya narraa fuudhi. Kalian tuh tegersen. Ijoolluma isaa. Ijoollee xiyya boo ijoollee xiyya. Ijoolleetii. Keediyyaa biraa si geessaa. Akkana kana jee maamma dhufee ol seene. Amma dura mucaan sun akkas godhee kanuma beektu sani. Ammoo dhufee numaa siif jecha ulaa banaa hadiifne taate jechuudha. Nu dhiisee ulaa banaa siif jecha ati amma nu duuban dhufaa jirtaa miti. Doan fitin kamu doan alti ngerti. Dhuguma kanuma. Siif jaanii ulaa banaa isa amma seeneet bool magatu. Numa. Osoo kan Ni kijiban. Wana fisan taagul doa kan fudi fi geisin anje. Gurbaan ijoollee biraan si geessaa. Sanin an gurba garti harka garti namni nu beeka. Maltu man rate sinja harmi kan takala je chufinan. Dhuguma. Abadde hangin garti doa kan namni bira chochise kan no eegu jira. Enyi marate ba sinja harmi wala borri maratu marata mana nafisi ni nama wambrade. Dhugaadha. Chufin abadde ngana nu gurba demu gurba dukanarra. Nuti amma nu boodaan dhufaa jira. Odeeffadhu wanni si jiru waan ati turte baatee waan saniif osuma siif ulaa banaa dhisanii kuma isaan tattaanii osoo tatteenyaa haasa'u jiru maamalli hojii seenee tuba kaartooniif dee kaartoon harka kaayee biraa kutee. Ayiwa kaartoon harka kaayee. Kaartoonni kun amma qabatee gurbaan Qabatee gubbaan eega kana hiyya buleessa hiyya. Akka irraa goonu wallaallee jira. Ala gurba fides kai. Gurba fides kan. Gurbaa fidee eegiyyaa Waan takkan goone gurbaan. Gurbaan waan takkan goone kayii caalaa keekiyyaa fa'aa biraan si geessaa ijoollee ta'e biraan si Duba geessaa. sige sa yolle te bira asige sure yolle bira gis man ko. Ijoollee kan bira keessa bira keessa buleessa hiyya nama ollaa sirraa finne. Maal taatee haramsi? Binte sen duna ma dibdi yaw. Maal nama dibdi? Wanni isin jechaa jirtu si galaa jirtu. Fayyadami sana on fi takufan bar ilman mada buda to lama fan jartu ma fi aila ke da buda man on bira maratun bira wajit duris. Saboo aayilaa miti ramsi ate man tanam. Ammoo waraqaa xiyya kana fuudhi waraqaa sana irra laalaatiin dhaqee ijoollee xiyya laalladhaan. Aboda me kha jolle fi garte ha duga lisan si garsi sufa fi si galu la fi hade ka batun tate. Na un kulle furma tara kon injiru itti galta. Wala ke filman ke san garte na mitin san yone fi khato bate biti kha filman ke san si garsi la fa khayyo ka batate. Kun khara gabada furmata namni biralle argata atille argata. Saboo si fayyaan qabdu. Sammuu fayyaa si qabdu saboo ati see. Kan ta'e nuti Gurbaa kan isin geessa ammaan si geessan anjee asittumanii gurbaa baareessanii gurbaan naarkaa baasanii. Mamma durai sai basa ture. Ati maas akka maasoo itti sabbuleessa hiyya mucaa kana maaliif jecha asii fuunee isheeticha bira geesse.